السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota miidiyaa miidiyaa akkam jirtan ashamaa harkafuuni hunda keessanuu nagaadhaan nagaan alhamdulillahi rabbil aalamiin akkam jirtu fayyaa keessanii beeka nagaraattaa nagoota alhamdulillah. miidiyaa laayik sheerii gochuudhaan nu gargaaran isiniin jechuun barbaada. laayik sheerii sabskraayibii gochuudhaan kan maatii hin taane maatiin uftaa warri nu wajjin turre ammoo laayik sheerii gochuu hin dagatinaa. laayikii dagatanii hin bahinaan isiniin jechuun barbaada. waan ana dubbachuu deemu kana jechuudha. sheerii waliif godha shamarran biyya arabaa keessa jirtan mana madaamii keessa jirtan sheerii waliif godha waan adhaan isin himuuf yookiin ammoo isinitti agarsiisu kana sheerii waliif godha walitti qaqqabsiisaan isiniin jechuu barbaada. laayikii gochuun dagatinaa viidiyoo laayikii gochuun anaaf faayidaa naa qaba waan ta'eef akkasuma sheerii sabskraayibii isin dagatinaa warri haarawaa taatanii seenaa isiniin jechuu barbaada. mana keessanii sabskraayibii fi laayikiin eegalaan isiniin jedha. wanti irra jechuuf deemu yookiin ammoo wanti irra isinii qabadee dhufe akkuma argitanii kana jechuudha. akkuma viidiyoo irratti mul'atu kana jechuudha. intala yookiin ammoo hojjattuu ijoollee mateenna ijoollee biyya Itoophiyaati kan isaanii jechuudha. kan Itoophiyaas ta'uu baatu kan biyya kamiyyuu haa ta'u hojjataa mana namaa hojjatudha. kan gudeeduudhaaf namichi si hojjechiisu bakka namni hin jirretti mucayyoo xiqqoodha isheenuyyuu bakka namni hin jirretti kan isii dararu hedduu garana nyaattee uffata isiin uffattee jirtu akkasiin hin iyyineef afaanitti cuqaalee ani beekaan sagalee saayilentii godhe viidiyoo maaliifi akka malee kan mucattiin iyyaa turte jechuudha. sodaattee jechuudha. hedduu waan ulfaataadha, waan suukanneessaadha, waan namatti ulfaatudha wanta kana kun jechuudha. hedduu darbee ni argama wanta kana kun inumayyuu dhiyeenyuma kana miidiyaa afaan amaaraa dubbatu irratti argee ture. ishee arabarraa ulfooftee booda baasanii karaatti gatanii kan poolisii bira turte odoo ala teettu jechuudha. daandii irra osoo jiraattu daandii irratti dhaltee booda poolisii fuudhanii mana hidhaa gashanii achi booda gara biyyaa kan galchanii jechuudha. argitaniirtan ta'a. baay'ee wanti kana kun baay'ee ni mul'ata. shamarran teenna humnaan fedhii isaanii malee kan gudeedan guutee jira jechuudha. haala garagaraatiin shamarran keenya biyyattillee biyya alaatittillee wanta garagaraatti rakkoo hamaa garagaraatti ragaa jechuudha. kun hedduu ulfaataadha. rabbi nuuf haa laaffisu. wanta kana rabbi nu haa teessu buleeyyan tiyyaa hamma dandeessaniin jechuudha. an dhaamsisinii qabu hamma dandeessaniin maatii bira daladdan rabbiin isinii haa laaffisu. ijoolleen dhiiraa mana ati daladdu keessa ni jirra yoo ta'e ka'imni xiqqas haa ta'u guddaa ijoollee dargaggeeyyii jira taanaan abbaa manaa isheellee ijoollee isheellee fuulatti hin kennin waan isaan sajjitan kenniif ittiin kolfiin waliin hin taphatin ija fin agarsiisin fuula gaafa itti kennite badaadha waan ta'eef waliin kolfuun guddisina. keessattuu ijoolleen amma akka mucayyoo kana suuraa irratti viidiyoo irratti argitan kun mucayyoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. warroota kaayyoodhaaf manaa bahe kanaadha abbaa keenya jijjiirraa buleeyyan keenya jijjiirraa ofii guddanna bakka tokko geenanii warroota kaayyoodhaaf bahanii rakkoon akkanaa isaan qunname kan ilmoo qabatanii galan jira. seenaa tokko keessa akka nagaheetti jechuudha. kan gudeedanii kaanii fooq irraa darbanii ni yaadattu yoo ta'e ijoollee mucattii dhimma oromooti jechuudha. dhalattuu Harargee turte. seenaa isa as dhiyoo kana kan beeku jechuudha. mana arabaatti warrumaan hojjechiifatu gudeedan kan fooq irra darbee yeroo dheeraa Saudi Arabiyaa keessa mana yaalaa turte. booda birmannaa ummataatiin maatii ofiis argitee lakkoofsa maatii eega dagattee booda namni mana yaalaa keessatti arge gaafasiin ubbartuu ji'a 6 akkas 5 turte jechuudha. kan isheen ubbartee mana yaalaa keessatti fooq irra darbamtee hin socho'uu hin dandeessu. mana yaalaa keessatti nama dhabdee kan mootummaa yaalaa ture. yeroo booda namoonni keenya arganiini kan mana yaalaa keessatti karaa miidiyaa fidanii haala sanii sagalee ta'anii fi
gara biyya haadha abbaatti galchanii garuu immoo osoo hin turinuyyuu lubbuudhaan addunyaa kanarraa deemte jechuudha. Gara biyyaa galtee maatiif ergite yaa akka waan akkanaa kana fa'aatu jira jechuudha. Waan barbaadan sirratti godhanii sitti taphatanii lubbuu kan kee baasuu jira. Akkasuma immoo waan garaagaraa jechuudha. Isaan ammoo haati manaas jechuudha ijoollee fi waliin yookiin abbaa manaa fi waliin si arginaan si ajjeesu malee wanti si gootu tokko illee hin jiru jechuudha. Inuma si ajjeesti wanti si dabarfatee dhiifama si gootu tokko illee hin jiru jechuudha. Kanaaf kan nuti baaniif kaayyoodhaaf kan nuti baaniif hojiidhaaf eega ta'e abbaa manaa isaanirraa ijoollee isaanirraa fagaachuu fuula itti kennuu dhabu ka dandeenye jechuudha. Ka dandeenye wanti akkasii ni jira taanaan fakkeenyaaf namoota waan akkasiitiin nama barbaadanis jira jechuudha. Namni hundi tokko miti garuu manni gariin mana hamaatu jira. Yoo danda'ame mana keessan hin seeninaa. Yoo xalabaan illee seentan jijjiirachuudhaaf gara birootti iyyachuudhaaf yaala. Ufitti hin cadhisinaa obboleeyyan xiyyaa kun wanta kana kuni waan kaayyoo hanga irraa si gufachiisu kaayyoodhaaf manaa baate gaafa akkas taatee galtu sammuu hankeetiif illee gaariillee miti. Waa hedduu si gufachiisuu danda'a waan ta'eef hamma dandeessanitti dalagaa keessan tasgabbaa'aa dalagadhaa. Dhiiraa akkamiyyuu haa ta'u jechuudha. Kan mana daladdanis haa ta'u kaneessaallee fuula keessan hin kennatinaa eega kaayyoodhaaf manaa baatanii jechuudha. Garuu immoo kan cunqiidhaan dararaadhaan nama dararee bakka namni hin jirretti jechuudha. Mana keessa taa'ee yoo haati mana hin jirre yoo ijoolleen mana hin jirre akkasitti maree deebi'ee fa'a ala ba'ee fa'a maree deebi'ee akkasitti humnaan si gudeedu fi yookiin sitti jedhu rabbiin sirraa haa qabu. Ani kan akkasii humnaan si gudeeduuf jedhu hayyamis hin jedhu obboleettiitti yaa qaalii dubartiidha humnaan qabanii mana namaa jiranii iyyanii kan namaa barbaadu hin jiru. Hayyamilles hin jedhu hamma dandeettee irraa dhorgii iyyadhu waan akkasii sun qunnama yoo ta'e jechuudha. Rabbi sin haa teessu. Garuu immoo hin dhayaa yoo jette waan harkaa qabduun namni yoo aaree yoo harkaa baafachuuf jedhee waan godhu hin beeku waan ta'eef hulaan cufaa yoo ta'e isa dhooftee waa gooteerta yoo ta'e karaan baatuun hin jiru. Hatammoo rakkoo biraa keessa seenuu dandeessa jechuudha. Walumaa galatti jechuudha. Walumaa galatti rabbi sin haa laaffisu. Amaloota baay'ee jibbu keessaa shamarran ta'e tokko irraa mana keessa dalagan akka maatii godhataniitiin isa fuulatti kannanii waliin kokkolfantu jira. Ilkaan 32tti muddasantu jira jechuudha. Waan akkasiisan isinitti haafu hamma feetanillee bira turtanii birattillee haa guddatanii inumaayyuu birattillee dhaladhaa. Alagaan alagaadhuma. Alagaan alagaadha. Innullee garaasiif hin waan ta'eef abbaa manaa isaanii ijoollee isaanii sirriitti eeggadhaa ofirraa fuulatti keessan itti hin kennatinaan isin jechuu barbaadaa. Waan akkanaa kan nu gufachiisu kan hamilee nu cabsu rakkoo fi gidira hamma naga'u kan nutti dhufu mana namaa keessatti ta'ee eessatti illee rabbi nurraa haa qabu. Waan nama gaddisiisu waan nama suukaneessuudha. Dhugaa rabbi hedduun na suukaneesse hedduun na gaddisiise jechuudha. Kanaaf rabbi sin haa teessu obboleeyyan xiyya bakkee jirtanitti of eeggannoo godhaa hamma dandeessanii isiniin jechuun barbaada. Rabbiin isin biraa jiraatu dhugaa rabbi sin haa teessu. Rabbiin nuuf hundaayyuu haa teessu. Of eeggannoo godhaan isin jechuu barbaada. Hedduu ulfaataadha dhugaa wanta akka viidiyoo kanaa garaana nyaate hin jiru wallaahi laasiim. Wantummaa akka viidiyoo kanaa garaana nyaate hedduu yeroon argu jechuudha. Uffata afaanitti cuqqaalee yoo isin iyyittu iyyiinsa siisanii akka namni hin dhageenyeef jechuudha. Akka inni godhu mucatiiwwan ammoo baay'ee garaa nama nyaatti dhugaa rabbi waan nama suukaneessa waan nama gaddisiisa subhaanallah. Wallaahi rabbiin nama haa teessu akkanarraa of eeggadhaa yaa obboleeyyan xiyya jechuudha. Mana tokko yoo dalagaadhaaf seentanii amalloonni akkanaa dhiirarra jira yoo ta'e yoo haati manaa abbaa manaa irraa akka sirriitti seeddu ta'e abbaan manaa ammoo kasi faana kolfee taphatu yookiin ammoo waan biraatiif illee si barbaada yoo ta'e hin hayyamin fuula kan kee ittiin kennin ittiin kennatin fuula inumaayyuu dhiira arabaa waliin haasa'uu hin guddisin hin jaalatan
dhawaata keessa waan tokko si godhuu dandeessi waan ta'eef jechuudha isheenuu. Kanaan isin jechuu barbaada. Hedduu waanuma na gaddisiiseef viidiyoo kan argee garaan na dadhabee fi sheer walii godhaa wal biraan gahaa rabbi sinaatissu. Tika rabbii keessa jiraadhaa yaa obboleeyyan tiyya hedduu nama gaddisa dhugaa waan akkanaarraa rabbiin nu haatissu. Hanga viidiyoo fi laayivii biraatii walitti deebinu inshaallah hiika keessanaaf jiraadhaa. Naga keessana jiraadhaa isinin jechuun barbaada. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.